يا نفال فيكم يداس الرقاي واسك يا مالكون سنتا والله قلبي لا قبر ناسا إلهي نلتقي جزاسي أباسو يا واسك وبكاكينا دماسو يا أمة غاري أنا كيادا من مسلمة tokkummaa dhabuu isaatiin yeroo adda addaa keessatti miidhaa hedduutu isarratti gahaa ture. Bara 1332 akka Awurooppaatti waggaa 700 dura Sheekh Abdullah Zaylai kan jedhaman aalimni biyya keenyaa musliimoota Itoophiyaa irratti keessattuu mootummaa Islaamaa sultaanota torba irratti dura hadiyyaa irraa jalqabee dabareedhaan tarkaanfiin jararratti fudhatame nama hedduu fixee masjidni hedduun diigamnaan baqatanii gara biyya Misraa deeman. Biyya Misraa biyya Gibxii deemanii masaraa mootii Gibxii keessatti barreessaa seenaa kan ta'ee ture Shahabuddin ibnu Fadlullahi al-Umarii nama jedhamutti waa'ee musliimoota Itoophiyaa itti himanii kitaaba isaa مسالك الأبصار في ممالك الأمصار كتاب جدًا مكيستي واي إسلام إثيوبيا يرودبتو أكملت موتما إسلاما تربة دبري الركتما أكا كفن هاسا ركن نجراجر توكما أبو جراتيج توكما مذهبا خلافة توري حنفي شافعي جلا وللو غوسانس سبانس وللو سبب كناف كفنية تربما تأون جرالي متما جبات كتأورة تربة تاني تربة تأون قرو دبري دارو كتمور في دمالي تمنام في النيتو كتاب بركودا سدي صدمي جهرت برفهم الرت كان دبتا أتشين بودا سيرولالو سينا إسلام إثيوبيا كيست ميدان هدو مسلم رتك كبي إمام أحمد بن إبراهيم الغازيس قبسو قد رت على النجرة ittisurra haleelanii injifachuutti akkamitti deebi'e yoo jettanii ilaaltan musliimoota gara tokkotti deebise. Tokkummaa keessa humnatu jira, tokkummaa keessa injifannootu jira. Ummata muslimaa walakkaa biyyattii kanaa ta'u tokko ta'uu dhabuu isaatiin haala adda addaatiin mirga isaa kabachiisuu irratti eenyummaa isaa kabachiisee jiraachuu keessatti humna godhatee biyya kana keessatti sagaleen isaa dhagahame fedhiif biyya irratti abbaa biyyummaa irratti wanni inni qabu bakkaan gahuu kan dadhabame tokko ta'anii wal hubatanii hundumaafuu abbaa nama ta'uu dhabame. Haala kanaan amma seenaan namoota adda addaatti amaanaa kennaa dabarfate amma immoo seenaan bara keenya irra jira jechuudha. Hundi keenyayyuu itti gaafatamna hundi keenyayyuu ጉዱኛ ቆሰሉኝ አፈሰሱት ደሜን አጥንቴን ሰበሩት አደቀቁት ቅስሜን በደቦ ወገሩት ሸሂዱን ወንድሜን ጥፋተኛ ብለው ወረወሩት ስሜን ጉዱኛ ቆሰሉኝ አፈሰሱት ደሜን አጥንቴን ሰበሩት አደቀቁት ቅስሜን በደቦ ወገሩት ሸሂዱን ወንድሜን ጥፋተኛ ብለው ወረወሩት ስሜን namni qur'aana tuqe azala isa gahe namni masjida tuqe azala isa gahe namni tokkichi qur'aana tuqe islaama tuqe umriin isaa hin dheeranne ammallee zaalimtoota umrii isaanii hin dheeratin maqaa jiraata muslima magaalaa Adaamaatiin mootummaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiin yoo wanni ati fudhatte sun kana gayaa tahe nageenyi masjida diiguu wajjin hin jiru nageenyi qur'aana diiguu wajjin hin jiru nageenyi asbaatee daqiiqaa lama isa kennuu dadhabdee miliyoona 50 muslimaa hin balleessa jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar. yoo nu araartuu barbaadde tokkoffaa ummata islaamaa araarfatu yoo barbaadde namoonni sun dhufee seeraaf dhiyaatu
qabeenya biyyattiiti masjidni sun seeran ijaaramu dhiifama mootummaa kee keessatti dalagame yoo atillee hin gubin mootummaa kee keessa gubame dhiifama ummata islaamaa gaafachuu si gaafannaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullah. Stop. At least 23 mosques have been destroyed. Muslims are getting oppressed. The Quran destroyed. Muslim women are being barred from education. It's a cry for help that we cannot ignore. Ethiopia, presently facing a heartbreaking crisis. Ethiopia was home to one of the earliest Muslim communities in history. Yes, during the Prophet Muhammad's time, peace and blessings of Allah be upon him, a group of early Muslims found refuge in the Aksumite Empire of Ethiopia, escaping persecution in Mecca. This beautiful land was also home to Bilal ibn Rabah, may Allah be pleased with him, known as Bilal al-Habashi, one of the most trusted and loyal companions of Prophet Muhammad. Peace and blessings of Allah be upon him. His name resonates with dignity and strength in Islamic history. Why should we care? We as a ummah feel each other's pain and stand up for each other's rights. As Muslims, we have a duty to raise our voices against these injustices, spread awareness, and offer help in any way we can. Let's stand in solidarity with our Ethiopian brothers and sisters. Let's remember them in our prayers and work together to uphold the rights and dignity of every Muslim, no matter where they are in the world. Please, let's keep the conversation going, keep the awareness spreading. Let's stand together for our ummah. May Allah guide and protect us all. በዚህ ክስተት ውስጥ ማንም ፕሮፓጋንዳ እንዲሰራብን አንፈልግም። ኢንሻአላህ ተግባብተናል። ሙስሊሞች ነን፣ ኒዛም አለን፣ ስርዓት አለን። በልተን ደግሞ መገኘት እንችልበታለን። በልተን ብልቶና አረም የሰማችሁ ነው። በልተን ለመገኘት እኛ የመደብናቸው ሰዎች አሉ። ዳዋ ማረግም ካለበት የተመደበ ሰው አለ። ሌላ ሰው በራሱ በሃዋው የሆነ ነገር እንዲያደርግ አንፈልግም። ከተክቢራችሁ ውጪ እሷም ጀናዛውን እስከምናስቀምጥ ድረስ ከዛ ቀጥ አድርጉ ስንላችሁ እንደቀድሞ አላህ ያክብራችሁ ቀጥ እናደርጋለን። የተግባባን ነው። ማዕከላችን ብዙ አይነት ሰዎች አለን፣ ማዕሩፍ ነው። ግን ኒዛምና ስርዓት አስይዘን ሲራጅን በስነ ስርዓት እንቀብረዋለን።